Asonni mutti illee baata qaba. Nama tokkicha kana malee maal hin qabu. Meetti godhanyaan tante yaamin kaa? Magibii hojjechuuf isheen gara angaruu ishee qaddamee dhufe lubbuun magibii hojjechuun beeku. Nyaata hojjetu. Maal jechuun? Magibbii salaata ishee namaa. Nyaata Dubaay moo nyaatumayyuu? Nyaata biddeena si jammaa shiroo hojjechuu deemti bara. Okay, shiroo dalajeen beektu reeti? Uffaani natti tolu boora. No, natti toluu fi hin beekuun gargar yaada. Beeku. Yemirreen noo? Mee wallahi. Beekan ani alaa jechuun tura natti qalbiin hojjetu duruu beeku jechuudha. Baqaan hojjetee beeku. Oromoo miti kaa beekteeti. Intala Oromoo. Jirii hin qabu. As intala Oromooti miti? Yaa. Maaltu? De Oromoon kaa beekti nyaanni shamarran Oromoo dadaddu harka waliin nyaatta. Akkasitti beekan. Lubbuu nyaata hojjechuun beeku siin jedhe malee Oromoo miti siin hin jennin bara. Na Oromoon hin beektire. Hi. No, I'm saying guys. Afaan Oromoon dhageechaa buchoo? Hin beeke? Hin dhagaa. Kanaafuu anatu nyaata dalaguu hin beekne malee akka waa'ee Oromummaa beeku. Inni Oromoo miti siin jedhe ati. Okay. Oromoo keessa namni nyaata dalagee hin beekne jira? Hin jiru. Never. Ani bakka nyaata hojjedhee beeku. Ani indoomii hojjechuu beekaa. Unquraala saanduuchii gochuu beekaa. Ishee kabiraa. Kabiraa shiroo shunkurtiin qabne kan kun oomishaanii waggaa dafee shirootti na sassan isoo beekaa. Bizii tokko tokko maalaa gaagulata malee. Ishee. Leelaas. Kan biraa immoo maalin beekaa? Shunkurtii qaaraa timaatimii walitti muree nyaachuu beekaa. Wallahi sobdi Oromoo kaa bayaa ana joggaarreessuuf itti naqaanee godha faamilii kenna hundi itti naqaaneerra. Yaa ana joggaarreessuuf si jedhamti. Indoomii garuu affeellachuu beekaa. Sirriitti hin beekan indoomii. Hin beekini isanu. Innaa akkasi taate. Hin beekin sanu ana si barsiisa waan maraa lubbuu ishee. Yaasaas. Wannan baruun barbaadu namni nyaata naa hojjetu hin jiru taanaan I don't know hin jiraatu mana kana keessoo. Ada beekish. Cirrash. Cirrash. Ol kaa'inaan dubbadullee. Kana sirratti yaaju. Ashangulliitti kan jiru qabi. Yaa. Akkasitti gaariidha mi guys. Maa dudda fi galche taree lubbuu fi garagalchi gara kaan. Garaa fi garagalchi. Yaa. Okay, tayo sinjadi aruf dandayati. Ay, naguma ka. Nagami. Inda dabde. Fashion kurti si malu. Inda dabde lubu. Ani anam kan nyaata hojjetu isheedha. Ani maafan No, akkasin jenne asumaanuu dadhabde natti fakkaate guyyaa hojiirra ooltaa minaamin nagar. Bacaamaa waga biyyaa manyaa. Yaa ol jettee dandeettee ta'uu dadhabdee. Abshir. Ani si amma dhuma akkanatti ija keessa wallallaan dulloomne maan isaaniifi. Akkasin jedhin kaa buchuu. Deemnaguma. Odicha maamaara gati maali ati?
Amma waa wal fuuni sitti fakkaata. Maal jechuun? Voi se wali fuutan jee warri koomatti maal isaan duuba. Maal jechuudha? Maal yaada akkamii na burqisiifte sir? Gaaddanyaa keessa horii jedhamu sana beektaa? Beekee. Gadda laafaa qaamti na aarse. Maal godhe? Shaayii jira waan ta'eef sitti hima. Yoo shaayii jira. Hin jiru. Isa jechuun jechuudha. Ibaaba xiqqishuu fakkaata namichi si yammatu. Lammata sibiilota akkasii agarra. Naziraata gaafadhu inji. Namoo isa filatta. Naziraata kee qabadhuun sin jedhe bakka maqaa nama meeshii hin godhin. Ishee namoo isa filatta. Ati maaliin ummata yaalta wayi? Ani sammuu ana filattaa sin jedhe. Warroonni maqaa nama naannatti barreessitan kun bilookitti dhumtan bakka kalamu. Eenyu si jala barreessaa jira? Yaada bagaachuu idde. Hojjatis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyaatee amma irbaata ta'e. Of course. Azraaf. ከዛ ሰገዴ ረፉዳ Annaan garuu nyaatetti yookaan naan daawwate. ማለት Nyaattee jettee kun naan daawwate. Amma hojjaan maraalaan jiru maal gochuun itti haasa'a. Halo. Halo.